ummata Oromoon bira siifateessu moo bakka amma jirtu siifateessu? Uummata Oromoo bira naafateessu maaloo achumatti iddoo uummanni Oromoo jirutti amma sittiin achuma naafateessu adaraa keessan maaloo na gargaara adaraa maaloo. Tole harmee maqaan dallaalaati biyyarraa itti kennite eenyu jedhama? Nugusaa jedhama. Okay, Nugusaan birrii meeqa sirraa fudhate harmee? 50. Nugusaan haaluma akkaawuntii irratti itti kennite moo harkaan itti kennite? Harka kootiin fuudheenii gizee booleeraan ishee shanyaanee geggeessine deebine anaaf inni taaksii manaa keessa teenye taaksii keessatti feestaaliidhaan itti godhee birriin 200 keessa jiru 100 tokkooniidhaan fuudheen ittiin kenne taaksii keessatti na harkaa fuudhe. Tole harmee ilmoon kee kun yeroo deemtu siluma biyyarraa yeroo kaatu Beeruut jettee biyyarraa kaate moo Dubaay jetteeti? Beeruutuma jettee. Tole harmee galatoomii. Inshaallah uummanni Oromoo sagalee kee kana waraabanii akka jarri gadhiisan abdiin qaba. Yaadini nama si doorsisu yoo jiraate Saaraatti maddu Saaraan nutti himti galatoomi siin jechuu barbaada. Ishii galatooma waaqayyoon eebbisu adaraa keessan maaloo adaraa ma keessan adaraa uummata Oromoo adaraa na bira dhaabbadhaa maaloo. Tole harmee. Abshir. Ishii. Dadhabdee deemuu dandeessa yoo dadhabne immoo teessee dhaggeeffachuu dandeessa. Ishii nan dhaggeeffadhaa noo. Tole uummata Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata Oromoo akkuma dhageessanii harmeen kiyya kuni dallaala kanaanii kan isinii nyaatamte birrii 50 irraa fudhateeti kan inni biyya Dubaayitti erga inni ergee immoo hojjetachuuf osoo hin taane hin gurguramte Arabatti Arabni ana ishtaree tabba fuluusii jedhee gaafannu jechuudha. Qoyaan guddisaa footoo kiyya kana. Kono maqaan isaa Nugusee Filee jedhama kan inni jiraatu Finfinnee keessa. Poolisiin Oromiyaa dhugaadha haqaaf biyyattiidhaaf dhaabbattu yoo ta'e harmeen keenya haddan fuula diinaa fuulduratti dhuftee boosse kun yoo garaas nyaate mucaa kana bakka jirtanutti akka nuuf qabdan abdiidhaan kabajaan isin gaafanna. Akkuma beekamu obboleettiin keenya biyya Beeruutiin keessatti deessee yookiin ilmoo argatte suni isheen jalqaba kan isii mana Mubaarakitti dhuftee nutti himatte akkuma isin beektanu kananii ulfaa'ee biyyarraayii jette sodaadhaan jechuudha. Garuu immoo namichi na wajjin ciiseeraa jetti waa lama haasofte jechuudha. Kana jechuun maanni harka talaataa taa'ee namni kamiyyuu dhugaa hin dubbatu. Intala miti haatu sirrii taasaan jirtu jechuudha. Haadha kana guyyaallee haasofsiiseen ture. Ilmoo ishee fiddee maaloo haadha konaaf gargaarii haati koo sagalee ishee saba Oromootti kennachuu barbaaddi yeroo isheen naan jettutti tole ani kaleessa haadha kee fidisiin jedheera erga haati kee dallaalaan kunas faraarree yookiin sodaachise kalas fiduunii qabda jennee asirra finnee jirra. Adra poolisiin Oromiyaa jirtan Finfinnee keessa jirtan please dabalataan naaf dawwala yookiin bilbila keessan naaf ka'a yoo bilbila koo hin qabne mucaa kana akkanaaf qabdan abdiin qaba. Uummanni Oromoo immoo tuffatamnaan titanii jirtan tuffii ajaa'ibaa keessa jirtu. Hadda akka haala hin baasiiti jedhanii guruppii walitti nu hidhanii turanii guruppii sana keessatti gosa sadiitu jirti. Guruppiin tokko guruppiin talaaf dhaabbattu guruppiin tokko immoo guruppii haqumaaf dhaabbattu gamaaf gamanarraa guruppiin tokko immoo guruppii tasuma niitii sanaaf dhaabbattu jechuudha. Maqaan isii Samraayit immoo Samriit isheedhaaf dhaabbatti baay'inaan jechuudha. Isni galee nama rabsuu, nama jibbuu, walimachuu, aasaa wal keessa wal qeequu, maqaadhaan maqaa imbaasiitiin dhaanii imbaasiichi keessa jira jechuu, imbaasiichi keessa jiru tokko illee argine jechuudha. Anuu ambaasaadarran caala kan jedhudha. Maqaa Oromummaatiin Oromoo fixaa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa nafxanyaa Amaariffaa dubbatu osoo hin taane kan Oromoo fixaa jiru nafxanyaa Oromiffaa dubbatudha. Kanatu nu keessa baay'ate. Isni galee ilmaan Oromoo biyya keessattillee biyya alaattillee jiraataa hin jiran. Obboleettii keenya kanaaf haa birmannu. Hadda sangaa badee kan barbaadanuuf kan foonaa jiruufi jedhu.
nuti hadha kan iyyaa jirruu fi warqee qofa osoo hin taane shamarroota biyya Arabaa keessa jiran haadholii biyya keessatti mataa isaanii qaqqabataa jiran intalli koo diqaalaa fiddee dhufte jedhu. Shamarran biyya Arabaa kan balleessitu jirti. Parsantii 95 keessaa parsantii 100 keessaa parsantii 95 nama gaariidha shamarran biyya Arabaa. Parsantii 5 iyyuu balleessitii jechuudha. Hundi baalageedha jedhaas hin jiru, hundi gaariidhas jedhaan jiru. Garuu sababii nama takkaatiin maqaan shamarran biyya Arabaa badaa jira. Kanaafuu hadha garuu Oromoo miliyoona 70 taane hadha nama obboleettii keenyaaf ana dhiirtii kan Beeruutiin deeme tikeetti kanarraa kaffalaa wikilinnaa fudhee mucattii kana dhaqee fudhadhaa jedheen jiru. Haati keenya kun habbaa malee guddiste, obboleessa malee guddiste, obboleessa qabdi turte. Warqeen obboleessa hangafaa qabdi. Garuu rabbitu jedhee irraa fudhate. Isni galee haadha hiyyeessaati. Yeroo baay'ee biyya Arabaa kana keessatti hanga yawwanaatti namna sagalee irraa ta'ee fi haadha haasa'uu hin dandeenye, haadha hin baranne, haadha obboleessa hin qabne, haadha hiyyeessaati malee nama cimaa takka qoratanii ta'uu akkaataa isaan beeku ijoolluma maatiidhuma dadhabaadha hanga yawwanaatti kanan arge jechuudha. Maatii waan takka ofirraa dubbachuu hin dandeenye, maatii maallaqa hin qabne kana ilaalanii kan duutullee siidha, kan gurguramtullee siidha. Nama jabaa jarri gurguran hin argine. Kana jechuun immoo maanni dallaalaa ganda keessa jirtutu qorattee maatiin sun akkasii baddus duutus namni sii gaafatu hin jiru jetteeti. Warqeen carra qabeettiidha kan miidiyaa kanarratti argamte. Sa'aatii ammaa kana keessatti warqeen mataan ishee irraa buqqaa taanaan Oromoo miti Amaaroo hin dhiistu jechuudha. Isni galee. Kanaafuu waan takka gochuu ni dandeessu. Tarii beelessuu ni dandeessi. Tarii dheebissuu ni dandeessi. Beelessitee illee nu agarsiisteetti. Intalli dhaltee guyyaa 3 tiishartiidhaan dhaabbachuun. Intalli dhaltee guyyaa 3 garaa siirraa ol soqanii qorra dhaasisuun. Intala guyyaa 3 dhalte ka'ii dhaabbadhu jechuun duudha. Tuffiidha. Hangatti nu tuffatte. Hunkaan ilma namaa miti horiin saanii dhalte sa'a teessisaniiti kan mooqa obaasan. Aadaa keenyatti akkasi. Garuu nuti tuffatamne osoo mudhiin hidhatin, osoo shaashii ramataan buufatin, hadha miidiyaa kanarratti dhaabdee nafxenyaan Oromoo dubbattu. Ati akkasii miti osoo jettu, osoo ragaa qabnu, ji'a 9 akkasiin biyya keessaa baate osoo nuti beeknu ji'a 7 nuun jette. Kana jechuun maanni feemasa miidiyaa kanarraatu rakkoo qaba. Maaliif walitti naafani? Waan Mubaarak fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu, waan mana Ekelee taasaameen hojjedhu. Gaafa geemaa waliin jettanii kottuu taphataaf gochisiisi. Kottuu gastiira taa'e gaafa waliin jettan sanoo. Gaafa uummata Oromoo qorqitanoo. Gaafa ofii keetii dhiisii kasaaraa ofii kassariiti. Kireedii kaartii seeniiti. Leencanaa darbi gaafa jettanoo ilmaan haadha nyaattu. Kan leencaan ol fuute. Kan leencaan ilmoo jiraachifataa jirtu. Kan leencaan eerumte. Kan miidiyaa kanarraa afaan bantee mana kiraattiin kaffalataa jirtu. Mana madaama dhiistee hojii silaa kuulii hojjettu teessee sa'aatii 24 asirra teessee kadhattu shamarran biyya Arabaati kanadha 500,000s 300,000s miliyeenars si geessisee jechuudha. Hatticha ittuu aaleekum feemasatu Oromiyaa Oromoo guutuu asirra jirtu jechuudha. Maaf walitti naaftani?